dhimma Konstaantinoopil bakka itti fannifamee gadi buusee ajandaa Islaamaa haarawaa kan taasise humna Impaayera Osmaaniiti. Bara 1354 humni Osmaan Anatooliyaa irraa kan ka'e Boosporas ce'ee Awurooppaa dhaqe. Qabamuun magaalaa Galiipoolii imala warri Osmaan gara Balkaanitti eegaleef daandii bal'isee saaqe. Odoo hin turin humni Osmaan Muraad tokkoffaa fi Baayezid tokkoffaa jalatti Sarbiyaa, Kosoovoo fi Nikoopolis wal duraa duubaan bara 1371, 1389 fi 1390tti to'ate. Humni Impaayera Osmaan jaarraa tokkoof naannoo Balkaan to'ataa fi humna isaa cimsataa ture. Bara 1453tti hooggansa Mahammad lammaffaa jalatti marfamuu guyyaa 53 booda magaalaan Konstaantinoopil ni qabamte. Boqonnaan seenaa Impaayera Bizaantiin asirratti dhumate. Islaamni Balkaaniin guutummaatti harkatti galfate. Konstaantinoopilitti maqaa Istaanbul jedhu moggaafate. Farda Impaayerri Bizaantiin irraa kufe battalatti Impaayerri Osmaan yaabbate. Kufaatii Konstaantinoopil booda humni gulufa Impaayera Osmaan dhaabuu hin turre. Dhuma jaarraa 15ffaatti Bosniyaas ni qabate. Jaarraa 16ffaa keessa harka caalaa Hangarii fi naannoo kaaba galaana gurraachaa to'annaa ofii jalatti galfate. Boodarras bara 1529 Impaayerri Osmaan humnaa fi dachii isaa hanga kaarra Viyeenaa Ostroo Hangaarii geessuudhaan magaalattii qabachuuf tattaafate.